Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu amjal qabu. Kophee irra keessatti xilaa'uun yaamii Hacaaluu Hundeessaa ajjeesisa mirkaneessu manni murtii him ka'umsi isaa maali? Wayita jalqaba poolisiidhaaf jecha kennu ajjeesera jedhee ture ragaaleen xilaa'uun yaamii dheeffate jechi isaan kennan kan wal faalleessu akka ta'es manni murtii himeeti kan jiru. Godina Arsiitti sodaachuu lafaa fi maatiin kublam caalan qe'ee isaanii irra buqqaanii torbaan lamaaf al jiran. Amma foonni badan jiru, qabeenyi badee lubbuun badan jiru, mallattoo kiraatee malee wanti badan jiru, uummannis naannoo sanarraa buqqaan naannoo sanatti kan dhoosa keessatti mana barumsatti jiru jechuudha. Ministeerri muummee Abiy Ahmad imbaasii Itoophiyaa 30 cufamuuf akka malan akeek kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura an asli galgalooti. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad imbaasiiwwan biyyattii 30 cufamuu akka malan akeek. Abiy karraa man maree bakka buutuu mataatti dhiyaate gaafilee miseensonni marichaa kaasaniif deebii kenne waan hedduu irra dubbate. Isaan keessaa dhimma Tigraayoo ibsu adeemsi waraana mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessa baasuun baatilee 3 kan fudhate malee murtii halkan tokko miti jedhe Hamza Hussein gabaas qaba. Yaa'ii addaa afraffaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a adoolessa 5 bara 2021 geggeeffame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhimma waraana Tigraay keessaa baasuu fi haala yeroo kaan irratti dubbataniiru. Murteen dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa torbee tokko dura labse marii bal'aa qaamolee adda addaa waliin godhameen booda kan murtaa'e ta'uu himan ministeerri muummee Abiy. Mootummaan federaalaa deeggarsi namoomaa akka daangaa malee wal gahuu fi qonnaan bultoonni hojii qonnaa waqtii gannaa akka hojjetataniif jecha dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsee baatilee torba booda naannoo Tigraay gadi dhiisee bahe. Naannoo Tigraay bulchaa akka turee fi paarlaamaa federaalaatiin shororkeessaa jedhamee kalabsame TPLF gama isaatiin injifannoo lola irratti argateen naannicha deebisee to'achuu hima. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa baasee fudhachuufis ulaagaalee jajjaboo qabxii torba qabu ifa godhee jira. Ministeerri muummee Abiy haasaa paarlaamaa keessatti taasisaniin haleellaa humnoota TPLF raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaarratti sadaasa darbe raawwatan hordofee lola mootummaan isaanii osoo hin feene itti seeneen bu'aalee argachuu himan. Raayyaa ittisaa ajaja kaabaa bilisoomsuu meeshaalee waraanaa gurguddoo harka humnoota TPLF ture achii baasuu yaalii Itoophiyaa gargar qooduuf godhame laaffisuu fi hooggantoota TPLF jajjaboo to'annoo seeraa jala oolchuun bu'aalee argaman ta'uu eeran. Tarkaanfii loltoota federaalaa Tigraay keessaa baasuu maaliif akka fudhatanis akkanaan ibsan. የአርሜኒያና እዛ አካባቢ የምታውቁት ግጭት በቅርቡ የነበረውን ለማየት ሞከር አፍጋኒስታን ሲሪያ ሊቢያ የመን የገጠመውን አርሜኒያ ፊ ወልቲ ቡኢንስ ናኖ ሰነቲ ሙደተ ኢላሉፍ ያለ አፍጋኒስታን ሲሪያ ሊቢያ የመን ከሰት ዋን ሙደተስ ኢላሉፍ ያለራ አቺ ቡኔ አሞ ከኮሪያ ፊ ጃፓን ኢላለ ወራን ሱን ማል ኢሳኒት ፊደ akka ummataatti tarkaanfii akkamii fudhataniit jijjiirama kana fidan. Isaan kunneen hunda erga qorannee booda akka mammaaksa biyya kootti dhukkuba lukkuuf sangaa qaluun sirrii miti ka jedhu akka hojiirra oolchinu dirqama ta'ee dhufe. Waraan dirqamnee itti galle yeroo feenetti dhaabuu waan dandeenyuuf dhaabuu feesisa. Yeroo kennuu fi akkasumas takka itti dhaggeeffachuu barbaachisa. Ibdee uumameen olitti yeroo balleessuun sirrii miti. Nuti waraana kan baasne kakaleessa Maqalee keessaa ba'uu dhageessan qofa miti. Adeemsa ji'a tokko ol fudhateedha. Murtee kanarraan kan nu ga'ee namoota buqqaan deebisanii dandamachiisuu irratti xiyyeeffachuu, koronaa vaayirasiin hammaachuu, pirojektoonni xumuramuu qaban jiraachuu, lammiileen hedduminaan jiruu baqaa biyya alaarraa deebi'an jiraachuu, waqtiin waqtii gannaa ta'uudha. Kun hunduu yoo nuti baane kamilkaa'u yoo ta'e, yoo nuti baane nagaan kan bu'u yoo ta'e jenneeti yeroo kennuuf murteessine jedhan. Mootummaan dhukaasa dhaabuu kalabseef waraanicha itti ufsiisuu waan hin dandeenyeef miti ka jedhan ministeerri muummee Abiy waraanicha osoo itti ufsiisuun barbaachisa ta'e ganna 10 haga 20 itti ufsiisuun ni danda'ama ture jechuunis dubbataniiru. አንዳንዶች ግጭቱን ማስቀጠል ስላልተቻለ ነው የሚል አይነት ነገርም ይናገራሉ። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ namoonni gariin waraana itti ufsiisuun waan dadhabameef jedhu manni maree kun akkanaaf hubatu kanan barbaadu Itoophiyaa keessatti waggaa 10 waggaa 20 waraana itti ufsiisuun ni danda'ama. Kilaashiin rasaasni humni namaa jira. Itoophiyaa keessatti ka ulfaatu waggaa 5 waggaa 10 keessatti guddina fiduudha. Naannolee 2-3 keessaa qofa torbanoota keessatti humna addaa leenjii hidhatee fi qindaa'aa ta'e 100,000 baasuun ni danda'ama. Ji'a tokko 2 keessatti milishaa miliyoona walakkaa ta'u baasuun ni danda'ama. Uummata miliyoona 100 ta'u keessaa dargaggoota miliyoona 1 sosochoosanii leenjisanii bobbaasuun ni danda'ama. Walitti bu'iinsa itti ufsiisuun ni danda'ama jedhan.
Qaamolee lolli Tigraay akka dhaabbatu fedhan caalaa qaamolee lolichi harkifatee Itoophiyaan akka dadhabdu fedhantu heddummaata jechuunis dubbataniiru. Gama kaaniin mootummaan haarofti fulbaana dhufu ijaaramu dippiloomaasii irratti kallattii haaraa hordofuu akka malu akeekaniiru. Baasii biyyattiin embasiiwwan biyyoota alaa keessa jiraniif baasaa jirtu hir'isuuf embasiiwwan 30 ta'an cufamuu akka malanis akeekaniiru. ዲፕሎማሲን በሚመለከት ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ ilaalchisuun damee kana sadarkaa olaanaan jijjiiruu gaafata. Embasiif qoonsilaawwan 60 ta'an nuuf hin barbaachisan. Nuti hanga bakka hundatti doolaara mancaasu. Ji'oota 6 hanga waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate 30 isaanii cufamuu qabu. Biyyoonni hedduun sababa weerara koronaa vaayirasii hir'isaniiru. Haala amma keessa jirruun embasii dila sana bakka hundatti banuun nuuf hin barbaachisu. Lammiileen Itoophiyaa hojiin isaanii ka embasii gadi hin taane Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiru. Osoo birriin tokko hin kafalaminiif ka hojjetan. Isa kana garee daaspooraa jalatti qindeessuun kaan ammoo lakkoofsa isaa hir'isuun walitti qabuu barbaachisaa jechuun dubbatan. Waggaa tokko erga ajjeefameen booda manni murtii ajjecha addeessa Hacaaluu Hundeessaan kan himatame Xilaa'uun Yaamii Hacaaluu ajjeesuusaa mirkaneessuu him. Murtii arbaasanii manni murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidaatatti dhaddachi farshororkaa fi yakkoota dhimoota heera lammaffaa namoota jecha isaatiin himataman 3 balleessitoota jechuun jal murtii kenna. Kaa'umsi murtii kanaa maali? Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu dhaddacha kan irratti argame akkanaan nuuf ibsa. Manni murtichaa murtee kanarra gahuudhaaf ragaalee garaagaraa walitti qabee akka qorachaa turedha kan hime. Kunneen keessa ragaaleen namoota abbaan alangaa dhaggeessifatee ragaalee namoota 10 jechuudha jechasaa dhaga'ee jira. Akkasumas bu'aa qorannoo hospitaala Phaawulos bifa xalayaatiin isa qaqqabees eeree jira jechuudha manni murtii. Akkasumas immoo bu'aa qorannoo foorensikii shugguxii artiist Hacaaluu Hundeessaan ittiin ajjeefameera jedhame. Akkasumas immoo ragaalee sanadaa abbaan alangaa dhiyeeffate kunneen biroo fi gama biraatiin immoo jecha himatamtoota akkasumas immoo jecha ragaalee ittisaa isaanii erga dhaggeeffate booda guyyaarraa jala murtii kana kallaate jechuudha. Haaluma kanaan himatamaa tokkoffaa kan ta'ee fi kallattiidhaan ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa akka raawwate himanni irratti banamee kan ture Xilaa'uun Yaamii jechuudha. Yakkicha akka hin raawwannee fi kana malees immoo wayita jalqaba poolisiidhaaf jecha kennu ajjeesera jedhee ture. Kunis immoo poolisiidhaan dirqisiifamee reebichi irratti raawwatamee akka ta'e mana murtiitti himeeti kan ture. Haa ta'u malee manni murtichaa jechi Xilaa'uun Yaamii kenne amansiisaa akka hin taane fi yakkicha raawwachuusaa mirkaneeffachuusaati kan hime. Keessattuu Xilaa'uun Yaamii reebichi irratti raawwatameera yaa jedhu malee miilli isaa akka miidhamees himee ture. Haa ta'u malee wayita poolisiidhaaf akkaataa yakkichatti raawwate agarsiisu mallattoon miidhamaa kan irratti hin mul'anne ta'uusaa fi bifa naga qabeessa ta'een iddoodhaa iddootti sosocho'aa yakkicha akkatti raawwate agarsiisaa akka ture dubbataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo reebicha irratti qaqqabeen madaan yookaan immoo godaannisni irratti hafe yoo jiraate mana murtichaatiin gaafatamee wantoota kunneen agarsiisuu akka hin dandeenyes manni murtii himeeti kan jiru. Kanaan alatti immoo ragaaleen Xilaa'uun Yaamii dhiyeeffate jechi isaan kennan kan wal faalleessu akka ta'es manni murtichaa qoradheerra gaheera jechuudhaan dubbateera. Kana malee immoo meeshaan waraanaa shugguxiin jechuudha obbolaawwan Xilaa'uun Yaamii dhoksanii kan poolisiin argate jechuudha. Wayita rasaasa iddoo yakkichi raawwatameera jedhametti argame wajjin qorannoo foorensikii poolisii federaalaan taasifameen rasaasni sun shugguxicha keessa dhukaafamuusaa akka mirkanaa'es manni murtii himeeti kan jiru. Haaluma kanaan Xilaa'uun Yaamii ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa mirkaneeffadheera jechuudhaan manni murtichaa balleessadha jedhee jira. Habtaamu manni murtii Xilaa'uun Yaamii bu'aa siyaasatiif jecha Hacaaluu jeesee jedha. Qaamni maqaan dhaam jira yookiin ajjechaan kun faayat jira. Eeyyen aslii wayita jalqaba himanni kun banamus jechuudha galmee Xilaa'uun Yaamii jalatti himatamanii kan turan kaayyoo siyaasaa galmaan gahachuudhaaf mootummaa dirqisiisuu fi akkasumas immoo uummata shororkeessuudhaaf yakka ajjecha artiist Hacaaluu akka raawwatan himata isaanii keessatti eerameeti kan ture. Sana booda immoo keessattuu abbaan alangaa ragaalee isaa erga dhiyeeffate booda Xilaa'uun Yaamii himatamaan tokkoffaa jechuudha miseensa ABO Shanee maqaan isaa yeroodhaaf hin beekamne irraa ajaja fudhachuudhaan yakkicha akka raawwate manni murtichaas akkasumas abbaan alangaa kanaan dura himaa turuunsaa ni yaadatama. Xilaa'uun Yaamii malee himatamtoonni kaanii Abdii Alamaayoo fi Kabada Gammachuuleen balleessitoota jedhamanii isaan maal akkan jedhan. Himatamaa lammaffaa kan ta'e Kabada Gammachuu ajjechaa namaa daasibaa darbuudhaan manni murtii har'a balleessadha kan jedhe. Keessattuu akka ragaatti dhimmoota irratti dhiyaatan keessaa Kabada Gammachuu jechuudha wayita ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa booda qaamoleen seeraa wayita isa hordofaa turanitti inni gara iddoo biraatti wayita baqachaa turetti bilbilaan namoota birootiin baqachaa akka jiru himaa ture. Sagaleen kun immoo bilbiluma
isaa keessatti waraabamee akka argame manni murtii har'a himee jira. Kanaan alatti immoo ragaaleen ittisaa inni dhiyeeffate jechuudha. Jechi isaan kennan kan wal faalleessu akka ta'edha manni murtichaa kan hime. Gama biraatiin immoo himatamaa sadaffaa kan ta'e Abdii Alamaayyoo jechuudha. Wayita yakkichi raawwatamu osoo arguu qaama seeraatti beeksisuu dhiisuu isaatiin kan inni himatamee ture. Haaluma kanaanis kanaan dura wabii birrii 10,000 bahee turuun isaanii yaadatama. Guyyaa har'aa garuu balleessaa ta'ee argamuu isaatiin gara mana sirreessaatti akka deebi'u manni murtii ajaja kenneera. Kanaan alatti immoo himatamtoonni guyyaa har'aa balleessitoota jedhaman kun jechuudha. Gaafa adoolessa 8 bara 2013 yookaan immoo torbee har'aa jechuudha. Isaanii fi abbaan alangaa yaadawwan adabbii kan cimsan yookaan immoo kan salphisan jechuudha ni dhiyeeffatu. Sana booda manni murtichaa murtii adabbii kennuudhaaf adoolessa 12 bara 2013tti beellama qabateera. Hayyee galatoom abtaamu. Atillee galatoomii asli. Dhaggeeffattoonni Ammootu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii kaabdii Nigeeriyaa keessatti hidhattoonni ijoollee barnootaa 140 fi hojjettoota hospitaalaa 8 ukkaamsuun fudhachuu poolisiin hima. Lakkoofsi namoota butamanii kan ol ta'uu danda'a jechuun miidiyaaleen gabaasaa jira. Biikaan keessatti shiftoonni ijoollee barnoota butuun beekama. Boodiin filannoo Itoophiyaa torbe kan keessatti bu'aa filannoo akka ibsu beeksisa. Godin Gujii naannoo filannoo Nageeletti sabab suuraa fi maqaan kaadhimamtoota waraqaa filannoo irra dhabameef jecha buufataalee filannoo 30 keessatti bu'aan filannoo haqame ture. Kunis kamis dhufuu erga geggeeffameen booda torbe irratti kaan waliin walitti qabamee bu'aan filannoo waliigalaa ibsamaa jedhan. Loltooti Afgaanistaan 1,000 ta'an garee Talibaan baqachuu fi biyyoolaa Tajikistaan seenan. Dhiyeen kana gareen Talibaan waraan geggeessaa jirtu naannoo hedduu to'achuu himan. Ergami waraanaa neetoo kagan 20 achi turan xumuramee loltoonni neetoo biyyattii keessa ba'aa jiran. Tuniziyaatti reefii godaantota 21 cina galaanatti argam kalee dooniin isaan keessa turan lixxee namoonni 50 baraaramanii kaan du'an. Namoonni kunneen Suudaan, Masrii fi biyyoota biroo irraa Awurooppaa ga'uu fi gara Liibiyaa imalaa turan. Eswatiniin haal tasgabbaa'ee namoonni hojii deebi'uu himan torbe dabree hiriirri bulchiinsaa mootii mormuu fi sirna dimokiraasii barbaadu ka'ee namoonni hedduun ajjeefamuun gabaafamaa ture. Eswatiniin biyya tokkotti Afrikaa keessaa mootiin bultu. Godin Arsii aanaa Zawee Dugdaa Gandbiitee jedhamurratti maatiin 200 caalu sabab mallattoon kirkir lafaa yookiin chochoa lafaa mul'attee fi qe'ee isaanii dhiisanii godaanan. Maatiin tun torbaan tokko guutuu sodaa chochoa lafaa kanaaf buqqa'u bulchaa naannichaa obbo Jamaal Abbaas BBC'tti. Yaa dhangaddarraa kaasee dhaabbatee jira kirkirri lafa kalee hawaasa dubbisaa turre. Yoo ammaaf wanti badan jiru qabeenyi badee lubbuun badan jiru kirkirri lafaa qofa. Mallattoo kirkiraati malee wanti badee jiru uummanni naannoo sanarraa buqqaan naannoo sanatti iddoo jijjiirratti malee ganda san keessaan baane kirkirri lafaa kun immoo galgala kan mallattoon isaa mul'atu guyyaa guyyaa moo waddama maasaa fi walannituma bultee fi naannoo hojjetaa jiru jechuudha uummanni. Nama akkamii ta'a ture kan sababa kanaan bakka gadhiise? Abbaa warraa 265 isaan dabalatee maatii isaan jala jiru wajjin naannoo 1,200 ni ta'u. Amma guutumatti bakka mana isaaniitti deebi'aniiru hunduu? Manatti hin deebine aga ogeessi waan kana mirkaneessu gadoosa keessatti mana barumsatti jiru jechuudha. Bakka amma jiran kanatti mootummaan maal dhiyeessaa fi jira moo ofumaaf danda'an? Akka kanatti midhaan deeggarsaan jira gandoota. Midhaan deeggarsaa sanarraa haga danda'ameen dhiyeessaa fi jira. Zayitii saamuna dhiyeessaa fi jira. Durumaayyuu naannoo hanqinni bishaanii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa duraanuu bishaanii bootaan dhiyeessaa fi jira waan ta'eef. Kanaaf ammaaf rakkoon isaan mudatan jiru jechuudha. Kana durallee waan akkanaa jira gandicha? Kanaan dura ijaarsota yoo dubbifnu waggaa dheeraa keessatti hundi kun mallattoon mul'ataa turedha. Waggaa fagoo keessatti. Tole baay'ee galatoomaa. Dhimma kan irratti kan dubbifne Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayireektara Jiyooloojii, Astiroonoomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataan kirkirri lafaa Profeesar Atalaa Ayyalaa kirkirri lafaa jedhamuun kunin meeshaa kirkirri lafaa galmeessirratti hin mul'anne jedha. Iskeeliin isaa baay'ee gadaana waan ta'eef uummanni qe'ee irra buqqa'uun murtee dogongoraatii jedha. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa aganuma nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa arreen gowwaan waraabes geegesitii jedha. Hiikaan isa isaan biraatti maanii koomentii keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhambulaa.